Hi grade 9 student akkam jirtanii har'ammoo herreega kutaa 9 unit 1 review exercise isin qabadhee dhiyaadheera jechuudha. Asirratti immoo gaaffii tokkoon isaanii summary isaanii definition isaa wajjin sirriitti goonee kan ilaaluutaa jechuudha. Nu wajjin turuu keessan dagateen kallattii waan gara barnoota taasisa. Waan gara gaaffii tokkoffaatti seenumaa jedha. Express the following sentences using listing method jedha. Listing method fayyadamaatu seetota armaan gadi isin kennaman ibsaa jedha. Abbaa asirratti ni barreessee caafii daaris itti faniin jiranii kan hundaayyuu kan ilaaluutaa. Listing method jedhamu maayinni jalqabaa irratti elementoota qabni tokko irratti listing method jalqabaa irratti description of set kan jedhaman jiran isaanis sadi ilaalleera method listing method verbal method fi set builder method isaan keessaa malli tokkoffaan setitti ibsuun keessaa listing method bifa akkamiidhaan setii tokko ibsina elementoota achi keessa jiran hunda isaanii tarreessuudhaan listing method fayyadamne elementoota hunda isaanii tarreessuudhaan jechuudha kan ibsuun taanaan listing methodidhaan ibsine jennaani isaanis lama completed fi partial listing method jedhan. Completed listing method jechuun elementoota qabnu hunda isaanii kan tarreessine taana complete listing method jedhamani. Partial immoo elementoota qabnu isaanii muraasa qofa kan tarreessinu taanaan immoo maal jedhamna partial listing method fayyadamne jennaani jechuudha. Kanaafuu warreen completeedhaan ibsuu dandeenyu complete warreen immoo ibsuuf rakkisaa taanaan immoo maal fayyadamna partial listing method fayyadamne kan ibsinu ta'a jechuudha. Maal jedha tokkoffaarratti A is the set of positive factor of 18 positive ta'anii factory meeqa jedha 18 jedha. Positive yoo jedhamu lakkoofsi tokko positive yoo nu jedha negative hin dabalataanis 0 dhumaan lammatiin tokko irraa kaasanii warra ol jiranii jechuudha. Bara biraatiin natural number warreen ta'an. Dabalataan maal ta'an factor jedha. Factor of 18 warra 18 maal ta'uu danda'anii hiramuu fi danda'an yookaan 18 hiruu kan danda'an 18 lakkoofsota hiramuu fi danda'an sanaan maal jedhan factor of 18 jennaan. Isaanis tarreessuu jalqabnu jechuudha. A is equals to elementiin jalqabaa kana keessatti argamu meeqa positive waan jedhamni tokkorraa jalqabna kanaaf tokko 18 immoo inni rama 18 tokkoof yeroo 18 nugaa itti aansuudhaan lama itti aansuudhaan immoo lamaaf immoo meeqa nugaa tokkoof yoo 18 hin arganna lamaaf 18 immoo 9 hin arganna itti aansuudhaan immoo 3 yeroo immoo meeqa hin arganna 6 hin arganna jechuudha. Kanaafuu seetii kana keessatti elementoota argaman kamiini tokko lama 3 6 9 fi 18 seetii kana keessatti seetii kana maadhaan ibsina jechuudha. Listing method fayyadamne bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Asirratti gara 6 barreessuu dandeenya 9 18 jenne bifa kanaan maal goone jechuudha. Seetii elementaa seetii nu kennu kan listing method maal fayyadamne amma asirratti completely listing method fayyadamne elementoota as keessa jiran seetii san keessa jiran jechuudha. Hunda isaanii waan ibsuu dandeenya maal fayyadamne jenna completely listing method fayyadamne ibsine jennaan jechuudha. Next question maal jedha B is the set of positive even number below or equals to 30 jedha. B keenya maal jedha B is elementii keenya dabalataan maalidha innis akkuma duratti positiividha dabalataan immoo maalidha even number positive ta'e lakkoofsa tokkorraa argamu ol ta'e even number what's even number jechuun lakkoofsota guutuu jechuudha. Lakkoofsota guutuu gara biraan immoo lakkoofsota lamaaf hiramuu danda'a. Even number jennaan below or equals to yookaan soddomas dabalatee yookaan immoo elementoota soddomaa gad jiran achumaanis dabalataan immoo soddomas dabalatee warreen jiranii nu jedha. Kanaafuu isaan tarreessuu jalqabna. Positive ta'anii even number lakkoofsa jalqabaa maal arganna lama mitira tokko positive dha but not even number. Kanaafuu lama itti aansuudhaan immoo sadii miti meeqa ja'a sadii miti itti aansuudhaan afurii itti aansuudhaan shanis hin taatu ja'a itti aansuudhaan immoo torba hin taatu saddeeti itti aansuudhaan kudhanii akkas jettanii itti fufuu dandeenya. Warreen even number ta'anii tarreessa hanga meeqaa jedhamne garuu hanga soddoma maal godhe himmate jechuudha. Soddomin namatti maaliif equals to waan jedheef equals to 30 waan jedheef garuu below oduu jedhee yookaan immoo less than qofa 30 oduu hin jedhe soddoman dabalatu iyyuu equal waan jedheef immoo soddomas dabalate seetiin keenya akkanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Waanti seetii kana maaliidhaan ibsine partial listing method completely elementoota hunda isaanii tarreessine partial immoo elementoota muraasa isaa qofa tarreessine sinis tarreessuu dandeechanii garuu yeroo fi iddoo qusachuuf jecha bifa kanaan yoo ibsine immoo more maal ta'a jechuudha kirriinuudha. Caafii tunaafanii isaan isaa ilaalu. Caaratti maal jira 2n n is equals to 0 1 2 3 dha. Amma seetiin kun maaliidhaan ibsame
asirratti hin qabdi. Seetiin kun amma maadhaan ibsame seet biildar mitidha. Seet biildar mitid jechuun bifa tokko seetii tokko bifa maatimaatikaadhaan kan ibsinu taanaan maal seet biildar mitidha. Kanaafuu kan ammoo maalitti konvarti godhaan hin jedhani gara liistik mitiditti jijjiiraa ta'us liistik mitid fayyadamaa ta'u ibsaa nu jedhe mitidha. Kanaafuu isa fayyadamne liistik mitid fayyadamne immoo yaa ibsinu. Jalqaba irratti okkisii izukwaalusuu jennaani asirratti ilaala. Eenniin keenya hin jirti. Eenniin elementiin keenya amma maayidhaan bakka bu'e 2n nu jedhe. 2n dha. Eenniin keenya immoo meeqa 0 2 0 1 2 fi 3. Kanaafuu bakka inni kana lakkoofsota tanniin buusne gatii argannu sanaan maalidha elementii kana miseensa kan ta'u isaanii jechuudha. Kanaafuu bakka buusaa bakka inni kana 0 bakka buusaa 2 baay'isu 0 meeqa taate 0 mitira. Itaan suuraan immoo bakka inni kana takka buufadha. 2 baay'isu takka yoo jettanii meeqa argattanii 2 argattan. Itaan suuraan immoo 2 buufadha. 2 baay'isu 2 4 akkas jedhaa itti fufaa jechuudha. 3 yoo buustan immoo meeqa argattanii 6. Maalidha amma itti fufee kun asirratti itti fufaa jedha nutti agarsiise mitire dhaabbata hin qabu lakkoofsi kun akkanuma jedha bifuma kanaan itti fufaa deema 4 5 6 7 jedhee bifa kana waan itti fufuuf nummoo asirratti bakka inni kana 4 buusaa nus itti fufuu dandeenya. Garuu immoo kun akkanatti ibsinee hunda isaanii tarreessinee fixuu hin dandeenyu. Kanaafuu asirratti itis maal gochuu dandeechanii waan tokko hubachuu dandeechaa asirra. Maalidha amma lakkoofsi kun 0 irraa jalqabee 0 2 4 6 jedhee deema. Maal ta'a deema jechuudha lakkoofsi kun akkuma bakka inni kana fudhannee akkuma baay'isneen inputiin keenya maal ta'a nu jala maal ta'a deema even numberidha jechuudha. Even number ta'a deema. Kanaafuu bifuma kanaan ilaaltanii hubachuu waan danda'amuuf bifa maaliidhaan ibsuu dandeenya partial listing mitira ta'e partial listing jira elementoota muraasa qofa ibsuudhaan kanaaf immoo dootu qoonni bifa kanaan maal gochuu ibsuu ni dandeenya jechuudha. Bifa simple jechuudha. Okay gara daaraatti hodhuuf immoo asirratti gara daaraatti hodhuuf immoo x square is equals to 9 jedha. Elementiin keenya x dha. X'n immoo square yoo goonu lakkoofsa sana square yoo goonu 9 arganna. Kanaafuu gatii x yookaan immoo seetii kanaaf elementiin kamtu nu dhugoomsuu danda'a. Gatii makana nu dhugoomsee elementii kana keessatti seetii kana keessatti elementii nu ta'uu kan danda'u miseensa ta'uu kan danda'u maalidhaan jedha. Isas immoo hojjechuu dandeenya. Okay, mee bakka x kana lakkoofsa kam odoo buustanii 9 nu kennuu danda'a. X square yoo gootan 9 nu kennuu danda'a. Simply lakkoofsa tokkoon beektan meeqa ishee 3 mitire but not only 3 qofas miti maalidha negatiiva 3 odoo bakka buustanii gatii kana nu sinii dhugoomsuu danda'a. Bakka x kana negatiiva 3 odoo soo galchitanii negatiiva 3 square yoo gootan meeqa argattanii 9 argattan mitire negatiiva 3 square jechuun maal jechuudha gara biraatiin negative 3 times negative 3 jechuudha. Negative lakkoofsa tokko immoo negatiiva yoo baay'isu gara pozitiivatti jijjiiramte 3 baay'isu 3 9 arganna jechuudha. Deebinee 3 soo galchinu immoo 3 baay'isu 3 9. Kanaafuu as keessatti elementii seetii kana keessatti elementii maal qabaachuu dandeenya negative 3 and 3 ta'anii jechuudha. Okay gara gaaffii lammaffaatti yoo deemnu immoo maal ta'a express the following sets by using what set builder method. Kan jalqaba irratti ilaalle listing method fayyadamnee haala itti ibsinudha. Amma immoo set builder method. Set builder jechuun immoo seetii tokko bifa maatimaatikaa kan ibsinu taanaan batalee immoo foormii ofii danda'e qaba. Innis maalidha x jennaani x asitti buutu maalidha elementii san bakka represent yoo gooti yoo bakka buutu x asitti teechisnu sun immoo maaluma elementii sanaa immoo property isaa x tana irratti fayyadamee define bifa itti goonu sun maal jedhama set builder method jennaani jechuudha. Kanaafuu elementoota amma asitti isinii kennaman tuni hundi isaanii tun listing methodidhaan nu kennan hundi isaanii jechuudha. Kanaafuu seetota tanniin immoo elementoota tanniin seetota tanniin maal fayyadamne set builder method fayyadamne describe godhaan nu jedhe kanaafuu isa describe haa goonu jechuudha. Okay, the first question maal jedha 2 4 6 continuous jedha mitira 3 dot. Kanaafuu amma asirratti maalidha wanti tokko hubachuu dandeenya. Elementiin as keessatti tarreeffaman even numberidha. Kanaafuu even numberii tokko immoo akkamiidhaan bifa maatimaatikaan ibsuu dandeenya. It is simply maal gochuu dandeenyani 2 x jettaniini dabalataan immoo x is what an element of natural number odoo jenne it is finish bakka xumurre asumarratti jechuudha. Maayil seetii asirratti ilaalame lakkoofsa kamiyyuu natural number ta'e fudhadha. Tokkorraa jalqabaan ta'ee natural number tokko fudhadhaa lama fudhadhaa sadii fudhadhaa kan barbaadde fudhadhaa. Bakka inni kan yoo bakka buusan maal argatan tokko yoo bakka buusan tokko baay'isu lama meeqa lama argatan. Itaan seenee lama baay'isu lama meeqa afur argatan. Sadii baay'isu lama meeqa jaha argatan. Akkasumas akkuma itti buuftan deemtanii odd numberis fudhadhaa even numberis fudhadhaa garuu bakka lama x kan yoo galchitan inputiin yookaan gatiin isaan argatan maalidha deebisee maal sinii kenna even number sinii kenna jechuudha. Salphumatti seetii kana kanaan oduu jenneeni
seetii kana maal gochuu dandeenya jechuudha express gochuu dandeenya jechuudha bifa salphaa ta'edha. Kanaafuu bifa kanaan ibsuun immoo maal jedhama seet biyuudha meetir jennaani jechuudha. Next immoo baa yoo ilaallu maalidha baan immoo tokko sadii shanii fi haga 99 jedha. Asirratti immoo even nambarii ture kunoo maalidha oon nambarii jechuun lakkoofsota lamaaf hiramuu danda'a yookaan immoo lakkoofsota maangoo jechuudha. Kanaafuu kanas immoo bii siimpil akkamitti ibsuu dandeenya. Asirratti garuu wantoota of eeggachuu qabdanii akka kanaatti itti fufaa miti jechuun kun dhaabbiin qabu miti akkasumatti itti fufa. Kanaaf nus hin jenne naachuraal nambar jenne bifa itti fufuusaa akkanumaan kan dhiyeessu. Asirratti garuu maalidha haga 99 daangaa nu godheera jechuudha. Amma daangaa qaba seetiin kun of eeggachuu qabdan asirratti yoo ibsitan daangaa itti gochuu qabu dandeecha. Kanaafuu asirratti yoo ibsan akkamidha leetiin bifa salphaadhaan ibsuuf immoo asirratti even number jechuun 2n dha yookaan immoo 2x dha siin jedhee ture. 2x jechuun bakka x kan x natural number taanaan bakka x kan element kamiyyuu bakka buustanii gatiin argattan even number. Kanaafuu even number irraa even number ishii jalqabaa meeqa lamarraa immoo meeqa yoo hir'isu tokko doo hir'istan immoo ishii jalqabaa maal argattanii or number ishii argattanii jechuudha. Gara biraatiin immoo formulaa maalidhaan ibsuu dandeenya x is equals to maal jennee ibsuu dandeenya 2n minus 1 jennee ibsuu dandeenya. Even number asirratti 2n jennee ibsine 2n irraa 2n kan arganne irraa immoo tokko yoo hir'isuu maal arganna jechuudha or number arganna jechuudha. Gara biraatiin dabalataan immoo asirratti dhaabbata akkana jennaan itis oduu asirratti 99 oduuwwan jiraatiin daangaa oduu gadeen itti oduun jedhee akkanumatti oduu ibsinee fi maal ta'uu ni danda'a nu ibsuu danda'a. But aga meeqaan nu jedhe aga 99 nu jedhe dabalataan immoo okay 2n jenneeni n is an element of maal ta'uu qaba natural number ta'uu qaba. An element of natural number and what and n is less than or is equals to 50 ta'uu qaba jechuudha. Maaliif 50 jedha 50 fudhadhaa bakka kanatti asitti fudhadha 50 bakka inni kan yoo fudhattan lama isu 50 meeqa taati dhibba isu tokko 99. Kanaafuu elementii kun haga 99 irratti daangaa waan qabuuf nus inni maal jennaani leezar oriijii qolasu 50 jechuudha. 50 gadi yookaan immoo 50 dabalatee jennee bifa kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan ibsuun kun immoo seef fiilder meetir jedhama. Okay gaa caalatti yoo seen immoo maal jedha caal immoo asirratti immoo caasa akkuma laaltanii gochuu dandeechaniif 1 4 9 81 argitanii tartiiba of danda'e qabaa jechuudha. Amma seetiin kun hin jedheen ta'e yoo laaltanii akkana laaltanii jechuudha visualize laaltanii wanti hubachuu dandeechin tokko maalidha lakkoofsi kun maal ta'uu isaanii squared ta'uu isaanii jechuudha. Lakkoofsota square ta'aniitu ta'a. Afur tokko laala tokko square yoo gootan meeqa argattan tokko ittaan sura lama square yoo gootan meeqa argattan afur sadii square yoo gootan meeqa argattan sagal afur square yoo gootan meeqa argattan 16 garuu 16 kun gidduu kanatti hin jira itti fufaa jechaa jira miti partialistic miti jedhan nu ibsu. Kanaafuu afuris as keessa hin jira jechuudha. Ittaan sura ibsuu dandeechan afur qofa miti shanis square yoo gootan 25 akkas jedhee elementiin hunda itti fufaa jechuudha. Haga meeqa garuu hanga 88. Kanaafuu kanammoo akka biraan ibsuu dandeenya s is equals to jennee x square jenna. Maaliif xin keenya elementiin keenya maal waan ta'aniif x square jenneen squared waan ta'aniif elementiin keenya square ta'a waan dhufaniif dabalataan immoo x maalidha it is x is equals to 1 2 3 4 5 yookaan immoo bakka asumarratti akka siree galchitanii doot godhanii akka 9 gootanii bifa kana cuftanii teessisuu dandeessu. Asirratti akka 9 kan fayyadamne sagal fudhadhaa galchaame bakka x kana sagal square yoo goone meeqa argana 81. Kanaafuu elementiin keenya haga sagaliiti x tokko kaasee haga sagaliiti garuu maalidha elementii keenya durirratti kan godhe x square elementii keenya asirratti wanta beekuu qabda. Kanaafuu bakka x kana elementii tanniin yoo bakka buustan maal argatanii haga 88 deebistanii elementuma kan argattanii jechuudha. Kuni garuu maalidhaan ibsame listing mitiidha. Kuni garuu maalidhaan ibsame seet biilder mitiidha. Lachuu elementii lachuu keessatti argaman wal fakkaatan. Haala itti ibsinu sana garuu maal nu uume garaagarummaa haala itti ibsinuudha malee elementiin as keessa argamanii fi elementiin as keessa argaman tokkuma jechuudha. Next immoo garamti dabra gara gaaffii sadaffaadha. Gaaffii sadaffaatti yoo dabarummaa gara find subset jedhu. Gaaffii tokkoffaa fi lammaffaa irratti maal laallee turre how to describe sets by kan jedhu laallee turre. Seetii tokko akkamitti describe goona maalidhaan
bifa akkamiin ibsina kan jedhu achi keessaa seet biildar miitirii fi liisting miitirii fudhannee ilaalleerra. Seet kanaa fi barbaal miitirii barbaal miitirii jechuun immoo seetii tokko akkuma jalqabarraa barreeffumaadhaan yookaan bifa akkasiin nu kennamu sun seet barbaal miitirii jennaan. Ittaan sun immoo the notion of set mata duree jedhu gaafa sadaffaan waa'ee sana wajjin wal qabata. Innis immoo sabseetidha. Asirratti amma faayin dhabu sabsee jedha. Sabsee jechuun maalidha? Cita jechuudha. Seetii tokko cita isaasan argadhaan jedha. Amma asirratti sadii afur shanii find the following sets of find the subsets of the following set jedha. Seetota armaan gadi argamaniif isaaniif sabset warreen ta'uu danda'aniif argadhaan jedha. Seetii kanaaf warreen cita ta'uu danda'an jechuudha. Yeroo hundaa kanaan dura akkuma isinitti hime sabseet irratti maal qabna? Roowwata wayii of danda'e qaba. Kana jechuun impiti seet jechuun maalidha? Of keessaa elementii homaatu kan hin qabne jechuudha. Kanaafuu elementii homaatu waan hin qabneef seetii kamuu maal ta'uu dandeechi? Cita ta'uu dandeechi jechuudha. Seetii kamuu keessattuu argamuu dandeechi. Dabalataanis immoo sabseet irratti seetiin tokko ofuma isaatii dabalatee maal ta'uu danda'a? Sabseet ta'uu danda'a. Amma seetiin kun sadii afur shanii mitiira ofuma isaatii dabalatee kanumaayyuu akka maalitti fudhachuu dandeenya? Akka sabseetitti fudhachuu dandeenya jechuudha. Sabseetiinis raayiksaaf mallattoo kanaan bakka buufnu. Kanaafuu amma seetii kanaaf sabseetii isaa argadhaan jedhe. Jalqaba damee baay'ina sabseetii keenya haa barru. Baay'ina seetii argachuun keenya dura baay'ina isaa haa beeknu. Baay'ina sabseetii tokko argachuuf foormulaa maal fayyadamna? Nambar isaa jechuun baay'ina sabseetii of keessaa qabu. Seetiin kun oolmaa seetota baay'ina oolmaa isaanii barbaade akkanumatti beekuu barbaanna. Nambar of oduu jennee seetii kanaa is equals to 2n. N maal bakka buuti? Elementoota baay'ina as keessatti argamanii jechuudha. As keessatti amma fakkeenya elementii meeqa qabna? Tokko lama sadii. Kanaafuu bakka inni kana sadiin buustanii bakka inni kana sadii buustan jechuun immoo lama baay'isuu lama seettanii meeqa argattan jedhu 8. Kanaafuu seetiin kuni sabseetota meeqa qabaachuu danda'a? 8 qabaa jechuudha. Kanas bifoon sanaan asirratti lama yoo buustan meeqa inni argattanii? Bakka inni kan maaliif elementii lama qabame ta'e lama yoo buustan afur argattanii jechuudha. Seetii kanaaf immoo sabseetii meeqa qaba jechuudha? Afur qaba. Jalqaba kanaa barbaannuuf tokkoffaadhaatti infiitti tattaaqumsa sirriitti seetii kanaaf sabseetii ta'uu danda'a tokko jedha. Itti aansuudhaan immoo sadii qofti maal ta'uu dandeechi? Seetii kanaaf sabseetii ta'uu dandeechi. Itti aansuudhaan immoo afuris seetii kanaaf maal ta'uu danda'a? Sabseetiidha. Itti aansuudhaan immoo shanis of dandeechi maalidha? Sabseetiidha. Neekistilii immoo sadiif afur fudhachuu dandeenya sabsee ta'uu danda'e. Itti aansuudhaan immoo afuriif shanii meeqa tarreessinaa gammaatti? Tokko lama sadii afur shan jaha torbaa fi 8 nu hafanii. Itti aansuudhaan immoo sadiif meeqa? 5 fi kan uumamuu maalidha? Itself ofuma isaatiif sabseetii ofii ta'uu waan danda'u 3 4 5. Kanaafuu elementoota amma maal arganne jechuudha? Sabseetota hunda isaanii tarreessine xumurre jechuudha. Hunda isaanii tarreessummoo maalidhaan beekaa? Akkuma baay'ina isaa 8 arganne. Kanaafuu 8 waan tarreessine seetii kanaaf sabseetii warreen ta'an hunda isaanii faayind goone jechuudha. Arganneera. Itti aansuudhaan immoo baatti yoo dabarru baaratti kun elementii lama qabna. Bakka kana lama yoo argattan sabseetii meeqa tarreessuun irraa eegama jechuudha? 4 tarreessuun irraa eegama. Akkuma duratti jalqabarratti impiti set subset of n elementii dhaan jira. Kanaafuu impiti seetiin barreeffannaa. Itti aansuudhaan immoo n kowaajiitiin jetti. Itti aansuudhaan immoo b dha. Amma sadii tarreessine afaan keenya maalidha? Itself ofuma isaati immoo maal ta'uu danda'a? Sabseetii ofii ta'uu danda'a. Kanaafuu b jennee tarreessuu dandeenya jechuudha. Baay'ina isaas kan kana tu n bakka inni kan lama bakka buusan immoo meeqa argatan? Afur baay'ina isaa. Bifa kana seetota tokkoon isaanii immoo kunoo. Next immoo gara nuti dabraa gara gaaffii arfaffaadha. Gaaffii arfaffaarratti maal jedhaa? Find A union B and A intersect B jedha. Jalqaba irratti what's union? Union argadhu jechuun walitti makuu jechuudha salphuma. Elementii seetii A keessatti qabnu jiranii elementii yookaan immoo seetii elementii of dandeenye qaba. Seet B'nis elementii of dandeenye qaban. Elementii miseensa as keessa jiranii fi elementii miseensa B keessa jiran yoo walitti maknu maal arganna? A union B isaanii arganna jechuudha. Walitti makuu jechuudha. Intersect jechuun immoo kan waliin isaanii jechuudha. Amma elementii A keessattis argame dabalataanis immoo elementii B keessatti kan argamu taanaan isaan elementii akkas barbaannan A intersect B jedhama jechuudha. Kanaafuu A irratti A B nu kenname B irrattis A B nu first union isaanii barbaannu. A union B is equals to jettanii. Union jechuun maal jechuudha? Elementii walitti makuu jechuudha. Caallisne
jalqaba irratti haala lamaan makuu dandeettan tartiiban maal gochuu dandeechanii elementii as keessa jiran hunda barreessanii yeroo lama irra deddeebiinaa malee elementii kanas fudhatanii itti aansitanii barreessuu dandeechan rakkoon qabu garuu moo fooyyaa goosistanii yookaan akka fooyyoo gootanii maal gochuu dandeechanii tartiiban barreessuu dandeechan as keessa tokko fudhatanii achi lama sadii bakka lamaa waan argamu tokko qofa fudhannaa yaa oordarii yeroo elementii tokko yeroo lama irra deddeebinee barreessinu seetii tokko keessatti sadiitti fudhannaa itti aansuudhaan immoo afuriin jiru shanii torba saddeet kudha tokko fudhachuu dandeenya oordariidhaan haa barreessinu tokko lama sadii shan torba saddeetii fi meeqa kudha tokko jechuudha. Amma kana A union B maal arganne jechuudha tanniin arganne jechuudha. A intersect B. A intersect B jechuun immoo elementii maal ta'edha? A keessattis B keessattis argamu. Miseensa A's B's ta'uu kan danda'u. Achi keessa barbaadaan jedha. Kanaaf akkanumatti ilaaltanii tokko as keessatti kan argama. As keessatti garuu hin argamu. Kanaafuu takka lamaanii miti intersectii miti lamaanuu. Itaan sun immoo meeqa? Lama as keessatti jiru kun asitti sadi. Sitti mul'atu miti kana sadi maayilni amma bakka lachuu argamti. Kanaafuu sadi maayil intersectii isaaniiti tokko arganne. Itaan sun shanis ilaaluu dandeenya. Shanis maal isaaniiti intersectii isaaniiti shan. Itaan sun kudha tokkos asis hin argamu. Kudha tokkos maal isaaniiti jechuudha intersection isaaniiti. Intersection fi yookaan intersection jechuun kiba jettanii isa barattasa jechuudha. Sadii shanii fi kudha tokko maal ta'a jechuudha. Intersection B arganne A union B jechuun immoo elementii taniini jechuudha. Okay gara baatti yoo dabalu immoo A keenya X is the factor of 12 jedha. X is the factor of kudha sadii jedha. Asirratti jalqaba maaraa goonu amma bifa maayidhaan barreeffamee yoo kenname seet biyyoota miti immoo gara liistii miti kana jechuun elementoota isaanii jalqaba irratti haa tarreeffannu akka nu salphatu jechuudha. Amma akkanumatti yoo maal tarreessine walitti makuun nutti ulfaachuu danda'a yookaan immoo interseekshii isaanis barbaachuun ulfaachuu danda'a. Garuu haa tarreessinu too elementoota isaanii jalqaba haa tarreessinu. Okay. Mee faaktar of kudha lama lakkoofsa hiramuu fi danda'u jechuudha. Eenyeenyu faadha tokko ittaan sudhaan lama ittaan sudhaan sadii sintaati ittaan sudhaan afuris maaliif lama tokko kudha lama taate lamaaf yoo hortan immoo meeqa argattanii jaajaan argattanii sadii fi hortan afurii akkasumas jedha kanaafuu inni lamaaf jechuudha. Jaasin jira ittaan sudhaan immoo of isaatii kudha lama jechuudha. Okay elementoota amma tanniin arganneera. Ittaan sudhaan immoo kan biis akkasumatti haa baafnu fi meeqa factor of 12 amma immoo kudha saddeetiif kan hiramuu danda'a. Okay, kudha saddeet kanneen hiramuu fi danda'u. Eenyeenyu faadha isaanis tokko lama sadii meeqa sadiin jaajaa waan argannu sadiif hin taane ittaan sudhaan immoo afurii meeqa hin argana afuriif hin hiramne. Kanaafuu ittaan sudhaan immoo meeqa afuriif kan hin hiramne taana ittaan sudhaan ja'a ittaan sudhaan sagali ittaan sudhaan immoo kudha saddeetii jechuudha. Amma elementoota B kuno tarreessine S tarreessine amma kallattuu maal barbaadudha? A union B fi A intersect B barbaadudha. Okay. A union B is equals to walitti makuudha isiniin jedhan. Kanaaf asirratti tokko elementii immoo yeroo lama barreessu. Jechuudha tokko lama sadii afurii ittaan sudhaan kun ja'a as keessatti hin jirti sagalii kudha lamaa fi meeqa taate kudha saddeet. Elementoota isaanii as keessatti kan argaman walitti maknee bifa kanaan ta'eef A intersection B of A intersection B is equals to jenna. A intersection B jechuun immoo elementoota bakka lachuu argamuu danda'a. Kun tokko asittis lama bakka lachuu hin argamti. Ittaan sudhaan immoo sadiis bakka lachuu hin argamti. Ittaan sudhaan immoo meeqa sadii jaha ittaan sudhaan immoo bakka tanii tuni immoo intersection B elementoota tanii argachuu dandeenya jechuudha. Okay, ittaan sudhaan immoo maal laallaa caalaallaa jechuudha. Asirratti yoo ilaallu elementiin A maal jedha 3x x is an element of natural number and x is less than or equals to 20 jedha. Asirratti jalqaba irratti elementii isaanii haa tarreessinu. Elementii kana yoo tarreessinu A is equals to jenneeni amma maalidha x dha x 3x dha x lakkoofsota tokko hanga 20 hammataa jechuudha. Maaliif natural number hin jedhe less than or equals to 20 waan hin jedhe. Okay, asirratti bakka x kan immoo elementii tanniin yoo galchitan elementii A kanneen argattanii jechuudha. Kanaafuu elementii jalqabaa takka yoo galchitan meeqa argattanii sadii ittaan sudhaan immoo lama yoo galchitan meeqa sadii baay'isuu sadii meeqa taate jaha ittaan sudhaan immoo meeqa galchitan sadii
meeqa ta'a sagali ittaan suuraan afur yoo hojjetan immoo kudha lama ittaan suuraan kudha lama akkasumatti yoo galchitaa deemtanii dhumaarratti meeqa galchitanii didama yoo bakka sadii kana galchitan meeqa argattanii jaatama argattanii jechuudha. Jaatama argattan. Okay, kananis elementii B bifamu kana naa tarreessinu. Elementii B asirratti immoo 4x jedha. X natural number taate less than or equal to 15 jedha. Natural number jedha. X natural number jedha. Natural number jechuun lakkoofsa tokko irraa jalqabeeti hanga 15 yookaan immoo is equals to jedhedha. Kanaafuu x keenya meeqa tokko hanga 15tti gidduu kan jiru taate x keenya asirratti elementii keenya baay'eedha 4x elementii nu qabnu jechuudha. Kanaafuu isaan immoo tarreessinu. Bakka x kana tokko yoo galchitan meeqa argattanii afurii bakka x kana lama yoo galchitan meeqa argattanii saddeet ittaan suuraan immoo kudha lama ittaan suuraan immoo kudha jaha ittaan suuraan digdama jedha. Bifa kanatti fufaa dhumaarratti immoo 15 qabnaa miti jedhee 15 yoo bakka kana galchitanii jaatama argattanii jechuudha. Amma maal goone elementii keenya tarreessineera. Okay, nu amma kaayyoon keenya maalidha? Interseektii isaanii fi yuuniyen isaanii fi interseektii isaanii argachuudha. A union B is equals to jettanii. Okay, A union B asirratti A union B elementii A kanaa fi elementii B kana walitti makuu jedhe. Tokko amma asirratti maalii kunimmoo partial listing method fayyadamu. Kana jechuun elementii hunda hin tarreessinu. Maalidha elementii hunda tarreessuun xiqqoo nutti guddatuu danda'a. Sin tarreessuu dandeechanii salphaadha. Akkasumas baay'ees ta'uu baatu yeroo xiqqoo bifa akkamiidhaan ibsuu dandeenya. X jenneeni X is maal jechuu ni dandeenya? Multiple of 3 in the what? Multiple of 3 in the 4 multiple of 3 in the 4 again more less than 60 jenne ibsuu dandeenya jechuudha. Less than 60 jenne bifa kanaan ibsuu dandeenya. Amma maal inni isinitti fakkaata? Asirratti A yoo laaltani maayinni X'n keenya maal ta'a deema? Sadii baay'ataa deema. Mitira multiple of 3 amma elementii as keessatti tarreessinu. Kan kanaamoo multiple of 4 elementii tokko sadii afurii yoo baay'istan gatii argattanidha. Kanaafuu bifa salphaa elementii hunda tarreessuudha. Bifa salphuma maal gochuu dandeenya? X is multiple of 3 and 4 less than haga meeqatti garuu hanga 60 waan ta'eef immoo less than 6 immoo maal laalla? A intersection B. A intersection B akkuma isin jedhe elementii lamaanuu bakka argamuu danda'a. Amma asumarraa yoo jalqabne asumarraa elementii kam argachuu dandeenya? 12 argachuu dandeenya. Okay, jalqaba irratti A intersection B ta'uu kan danda'u elementii bakka lachuu argachuu dandeenya. Elementii bakka lachuu argachuu dandeenya 12. Bitaan turan immoo kunoo gidduu kana keessatti nuun barreessine malee elementoota baay'eetu jira gidduu kana keessatti. Isaan immoo sin tarreessuudhaan argachuu dandeenya. Alkoobaatti waan tarreessan isaan waan beekuuf amma sin hafaa tarreessu garuu sin elementii akkuma tarreessaa deemtanii kan interseektii akkuma asitti arganne kan inni jechuudha. Akkuma 12 akkuma tarreessitanii sin argachuu waan dandeechaniif ittaan suuraan meeqan argatanii 24 ittaan suuraan immoo 36 48 fi 60 immoo kunoo dhumarratti waan jiru. Jaatamni jechuudha. Yoo sin tarreessaa deemtan kanniinis elementii gidduu kana keessatti argachuu waan dandeessaniif A intersection B immoo bifa kanaan ibsuu dandeenya. Okay, ittaan suuraan immoo maal laallaa? Gaaffii shanaffaadha. Gaaffii shanaffaan immoo maal jedhaa? B is subset of A jedha. And A intersection B complement is equal to 1 4 5 A union B immoo kan achiin find maal jedha? B set amma sanatti A intersection B nu kenneera asittis wanti tokko nutti meera asitti A union B nu kenneera maal argadhaan nu jedhe A B set argadhaan nu jedhe bifa akkamiin argachuu akka dandeenyu tanii laallee argachuu dandeenya akkamitti kan jedhaa ilaallu amma asirratti maal jedhaa B is subset of A jedhe B cita A keessatti argamudha kana jechuun elementii B hundi isaanii A keessatti ni argamanii jechuudha elementiin B A keessatti ni argaman waan cita A jennaan A union B immoo kana jechuun immoo gara biraatiin tunniin elementii maalidha jechuudha A keessatti argamanidha jechuudha akkas jechuudha. Okay, asirratti immoo kottaa A intersection B complement jedha. B complement jechuun immoo maal jechuudha? B jechuun elementoota B keessatti argamanidha. Complement yoo jedhamu elementii B osoo hin haammatin isaan ala warreen argaman. Elementii B keessatti jiran osoo waan ta'in isaan ala warreen argaman maal jedhamu B complement jennaan. Amma asirratti elementoota B ala argamanii fi elementii A kan yoo walitti makamu intersection isaanii kan waliin isaanii yoo barbaannu immoo tokko 4 5 arganne jechuudha. Gara biraatiin tokko 4 5 kun elementii B keessatti hin argamu jechuudha. Maal keessatti waan argamu B ala warreen argaman keessatti argamanii B keessatti hin argaman. Kanaafuu A union B kanarraa
elementoota B keessatti hin argamne maal baafachuu dandeenya? Tokko afurii fi shan dhiisne. Kanaaf immoo elementii maal ta'uu danda'an jechuudha? B ta'anii jechuudha. Elementii B ta'an meeqa isaanis? lama, sadii fi ja'a. Kanaafuu elementii B meeqa arganne jechuudha? lama, sadii fi ja'a. Har'aaf gaasuma ilaallaa jechuudha. Gaaffii ja'affaatti ilaallaa paart 1 jechuudha. Viidiyoo itti aanu irratti immoo paart 2 irratti immoo gaaffii torbaa kaasee hanga 12 kan jiran achirratti kan ilaallu ta'a. Kanaafuu gaaffiin keenya gaaffii xumuraa kanarraa keenya ta'a jechuudha. Okay, maal jedha asirratti? Let A is elementii tanii haa ta'anii, B is this, achi immoo C maal jedhee asirratti B'dha kun gaaffiidha. A fi B'n asitti barbaada kun jedhamani asitti kennama keenya tuni. E'n asii kun nu kenname, B kan nu kenname, C'aan immoo maal jedha? X is the natural number 3x plus 6 is equal to 0 or 2x plus 6 is equal to 0 nu jedhu. Kanaafuu asirratti maal qabna? Kennama sadii qabna. Kennama sadii qabna. As keessatti immoo asirratti hundaa'uudhaan immoo A union B ni arganna. Dabalataan immoo kun yes or not mirkaneessaa nu godhu. Kanaafuu isaan mirkaneessu. Okay, jalqaba irratti barbaaduun keenya dura set A kana maal isaa barbaadnu? Elementii isaa tarreessu. Jechuun kun bifa haaluudhaan nu kenname. Kanaafuu gannu immoo gara elementii isaa tokkoon isaanii argannu. Asirratti x is natural number jedha. 3x plus 6 is equal to 0 or 2x plus 6 is equal to 0 nu jedha. Kanaafuu nu amma maal arganna? Gatii x keenya kana arganna jechuudha. Gatii x as keessaa fi as keessaa arganna. Okay, kan jalqaba irraa yoo argannu 3x plus 6 is equal to 0 jedha. 3x is equal to asii 6 dha miti 6 kana balleessu plus waan taate maal jettanii minus 6 jettanii asii minus 6 hojjettanii 6 maal jettanii minus 6 jettanii jechuudha. Minus 6 minus 6 0 taate. Kanaafuu 3x kowaatti sin hafa asirratti immoo 0 minus 6 maal taate minus 6 argattanii jechuudha. Over 3 hojjettan 3 dhaan baddi x is equals to maal taate negative 2 taate jechuudha. Tokko negative 2 ni arganna x. Kanaafuu asirratti bakka x kan negative 2 yoo argannu gatii kan is equal to 0 ta'a jechuudha. Amma kan bakka x kan nu dhugoomsu tokko. Okay, kan lammataa kan yoo argannu immoo akkamiin kun bifuma kana wajjin jechuudha. 2x plus 6 is equal to 0 jedha. 2x is equal to kana gara sooddomatan minus 6 taate. Kana 6 balleessu akkuma kanatti isin jedhe minus 6 jettanii asitti dabaltanii minus 6 hojjettan 0 minus 6 taate. Kunimmoo asirratti waa wal balleessitu 2x is equal to minus 6 over 2 jettanii x is equal to meeqa argattanii minus 3 argattanii jechuudha. Kanaafuu gatiin keenya maal taati? Minus 2 fi minus 3 arganna jechuudha. Minus 2 fi minus 3 arganna. Okay, amma kan A's elementii hin qabna, B's hin qabna, C's immoo tanii lamaan hin qabna. Kanaaf amma A union B argadhaa nu jedhu. A union B jechuun elementii walitti makuu jechuudha. Tokko, lama, sadii, afur maas keessatti argamti, afurii, shan maas hin jirti, ja'a hin jirti, torba, saddeet, sagalii fi meeqa? Kudhanis waan argamtu 10 jechuudha. A union B jechuun kana jechuudha. Gara baatti yoo deemnu immoo baal maal jedha? A union B union C cuftuu asirratti hin jirti. Is equal to A union cuftuu B union C cuftuudha asitti ni ta'a hin jedhu. Yes or no jedhaatu murteessaan hin jedhu. Mee kana jechuun associative law'dha. Associative law jechuun immoo iddoo jijjiirraa hammattuuti. Iddoo jijjiirraan hammattu lakkoofsota irratti ni beektan kanaan. Kana jechuun 2 originally 2 plus 3 plus 4 is equals to maal jechuu dandeenya? 2 plus 3 plus 4. Mee kana hojjedhaatu sirrii taanan jennaan sirrii taanan immoo miti jennaan. Mee asirratti kottaa lama iddoo 3 meeqa? 5 5 iddoo 4 meeqa? 9 argattan. Okay, sadii jalqaba kan jirtu hojjennaa miti kanaafuu 3 iddoo 4 meeqa? 7 iddoo 2 jettu meeqa argattan? 3. Kanaafuu 9 walqixxaa meeqa? 9. Amma nu mirkaneessee miti amma seetii irrattis bifuma kanaan jechuudha. A union B jechuun elementii asitti argattanii jechuudha. A union B kan arganneera. Union C nu jedhe. Kanaafuu elementuma kan arganne irratti union C elementii C immoo duratti meeqa argannee turre? C immoo elementii meeqa argannee turre? Negative 2 fi negative 3 argannee turre duratti. Kanaafuu kanneen irratti negative 2 fi negative 3 dabaluudhaan maal argachuu dandeechanii? A union B union C keessa argachuu dandeechanii jechuudha. Okay, dabalataan immoo B union C yoo barbaadan immoo B kanaa fi union C kanneen walitti erga daatanii booda dabalu immoo union yoo jettaniin A kanas yoo itti dabaltan deebitanii maal argattan? Kanuma argattanii jechuudha.
Kanaafuu himni kun maal nu ta'a jechuudha nu mirkaneessa jechuudha. Yes jenna. Yes jenna. Because jennaan maalidha? Associative law jedhama. Associative law jechuun iddoo jijjiiramaa haammattu jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan seetiinis iddoo jijjiiramattu argamu. Yes jennaani paartii waan viidiyoo kana fakkaata ture immoo moor paartii kanaaf argachuuf immoo viidiyoo kana laayik gochuudha. Na jajjabeessuu dandeenye akkasumas warri miseensa taane immoo sabiskiraayib gochuudha. Miseensa taasisanii jira akka paartii